Yeroo ammaa addunyaa kana kan dubbachiisaa jiru kophee seexanaa jedhamee kan waamamaa jirudha. Qalbii nama hundaa haa bitu malee kophee seexanaa kanaan duras addunyaa kana kan dubbachiisee fi ajaa'ibsiisee Yesuus jechuun kophee moggaasan ture. Dhaabbatni kophee kana lammaan moggaases gabaatti baasee addunyaa kana dubbachiisee ture. Kophee kana lammaan wantoota ajaa'ibsiisoo dhokataa fi iccitiin inni qabuun isin biraan gahaa. Amma turtii keenya dhumaatti nu waliin tura. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii koo maraa fi ani Suraafeldha. Chaanaalii koo subscribe gochuun oduulee dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa guyyaadhaan argadha. Amma karaa viidiyoo kanaatti isin dabarsa. Dhaabbatni Mistiif jedhamu kalaqoota garaa kan oomishudha. Keessattuu kophee seexanaan dura Yesuus kophee jedhamu beeksisee ifatti baasee ture. Haaluma wal fakkaatuun daqiiqaa keessatti gurguramee ture. Kun yeroo sana bittaaf kan dhiyaate kophee Yesuus kan jedhamu irra immoo kophee seexanaa kan jedhamu kun addunyaa kana dubbachiisee ture. Kopheen seexanaa kun daqiiqaa tokko gidduutti gurguramee xumuramee ture. Kophee seexanaa irra keessa isaatti wangeela Luqaas boqonnaa 10:18 kan jedhu irratti barreeffamee jira. Akkasumas fannoon garagalchanii urjii xiyya 5 kan qabuu fi 666 kan irratti barreeffamee jirudha. Jala soolii isaa irratti immoo dhiigni namaa akka keessa galu itti yaadamee kan hojjetamedha. Dhiigni namaa kunis dhiiga nama beekamaati. Addunyaan keenya kun yeroodhaa gara yerootti wantoota nama dinqisiisaniif rifachiisan keessattuu seexanaaf kan bakka guddaa qaban kan kennaniif keessattuu immoo seexana kan beeksisan yeroodhaa yerootti akka hin dhaabbannetti saffisan akka inni wal gahu gochaa akka jiran yeroo ta'u abbootiin amantaa fi amantoonni immoo dhufaatii gooftaatu dhiyaachaa jira jedhu. Kopheen seexanaa kun wantoota inni of irratti baatee jiruu fi mallattooleen keessumattuu hordoftootni seexanaa mallattoolee amantoota garaa bakka bu'uu irraa kan hafe soolii jala isaa irratti dhiiga namaa beekamaan akka jiru namoota baay'ee kan rifachiise yoo ta'e illee haala wal fakkaatuun garuu kophee kana bitanii kaawwachuun namoota lakkoofsa baay'ee akka ta'ee fi garuu dhaabbatni naayikii iyyata inni dhiyeeffateen dhaabbata kana akka inni kophee yeroodhaaf akka hin gurgurree dhorkeera. Kophee kana irratti kan barreeffamee jiru wangeela Luqaas boqonnaa 10:18 kan jedhu yeroo ta'u garuu kophee kana beeksisu qeerroo raappara Lil Nas viidiyoo kiliippii irratti jannata irraa gara azaabaatti yeroo ba'uu fi azaaba keessatti yeroo inni seexanaa wajjin sirbu argama. Waan baay'ee nama rifachiisu kun kophee seexanaa kan gabaatti baasee dhaabbata Mistiif kanaan duras Yesuus kophee jedhu ifatti baasee ture. Kunis yeroo sanatti namoota baay'ee rifachiisee ture. Kophee kana irrattis wangeela Maatewos boqonnaa 14:25 barreeffamni jedhuu fi tsabala Yordaanos soolii isaa jalatti naqamee ture. Yeroo sanatti namoota baay'ee kan rifachiisee fi kan dubbachiise ture. Kophee Yesuus kan jedhamu kun yeroo sanatti namoota dheekkamsiisu malee gabaadhaaf erga ifatti bahee daqiiqaa muraasa keessatti $2,499 daqiiqaa keessatti gurguramee xumurameera. Baay'inni kophee kanaa immoo 666 ture. Soolii kophee kanaa jalattis mallattoo fannoo kan turedha. Warreen bitanis fannoo kana akka irra ejjetanii fi kabaja guddaa kan qabu tsabala Yordaanos irra deemuun isaanii akka eebbaatti kan dhiyeesse. Dhaabbatichis yeroo sanatti keessumattuu hordoftoota amantaa kiristaanaa kan dubbachiisee fi kan dheekkamsiise ture. Amantootni biroos akka dheekkamsiisee ture beekamaadha. Haa ta'u malee kophee kana gabaaf dhiyeessuuf homtuu isa hin dhorkine ture. Ammas yeroo kophee kana dheekkamsi ka'u kabajamaadha kan jedhamee kan amanamu tsabala Yordaanos osoo soolii isaa jalatti hin makin gabaadhaaf dhiyeessee ture.
garuu mallattoon fannoo ammas taanaan irra jira ture. Yeroo kanattis kophee baay'ee dhaabbatichi gurguree ture. Namootnis isa kana caalu eegna, diizaayinii biraatiinis si eegna jedhanii turan. Yeroo ammaa kana immoo kophee seexanaa kana qabatee dhufuudhaan addunyaa kana ajaa'ib jechisiiseera. Nike Air Max 97 kan fakkaatu kana irrattis kalaqa isaa itti dabalee gabaadhaaf dhiyeessuuf kan yaade dhaabbatichi Mischief isa kana irratti immoo qalama adii gabaadhaaf kan dhiyeessee ture. Kophee Iyesuus faallaa isaatiin kophee gurraachaa fi soolii diimaa godhee jaalleewwan isaaf akkuma waan haaraadhaan nan dhufa akka jedheen kophee isa haaraa kana qabatees dhufee jira. Kophee isa Iyesuus jedhamu keessatti sabala Yordaanos kan dabalee yoo ta'u, isa haaraa kana irratti immoo dhiiga namaa dabaluun amma immoo dabareen kan dhala namaati jechuun isa dhaabbatni Mischief kun gaafa kophee Iyesuus gabaatti baasee eebbaafi jedhee daqiiqaa keessatti xumuree ture. Haaluma wal fakkaatuun kanaan kophee seexanaa kana gurguruuf daqiiqaa tokko keessatti kopheelee 666 gurguree xumureera. Gabaa addunyaa kana ajab jechisiiseera. Dubbachiisaa fi rifachiisaa kan ture kopheen seexanaa dhiiguma namaa isa dhugaatu keessa ture. Dhiigichis nama dhaabbata Mischief keessa hojjetu irraa akka fudhatame beeksiseera. Karaa salphaa taheen kophee Nike qofa bituun kalaqoota isaa garaagaraa itti dabaluun $1,800 kan gurguramu kopheen seexanaa kana irratti Nike'n dhaabbata kana irratti iyyachuun isaa akka isa rifachiisee ibseera. Kanaanis kopheelee Nike seehanii jaallattoonni Nike miidiyaalee garaagaraatiin bahuudhaan kopheelee isaanii gubuudhaan kan agarsiisan yeroo ta'u, dhaabbata seexanaa gargaaru wajjin hin taanu kopheelee Nikes hin bitannu hin kaawwannu jechuunis dhaabbata Nike irratti baay'ee iyyataniiru. Nikes mana murtiitti fudhatee dhaabbatni kophee seexanaa kun eeyyama koo malee kopheelee koo irratti wantoota garaagaraa hojjechuun jaallattoota koos baay'ee natti rifachiisee jira jechuun dhaabbata Mischief kana himatee jira. Kanaanis gara mana murtiin kopheeleen kun akka isaan hin gurguramne gochuudhaan yeroo kanattis kopheelee seexanaa gurguraman battalumatti akka deebisan dhagahameera. Kophee seexanaan kunis gabaadhaaf yeroo dhiyaatu kana muuziqaa haaraa kan gad lakkisee fi kophee kanallee kan beeksisaa ture Liidnaas yookaan Moonteeroo Laamaahirii kophee seexanaa kana deeggaruudhaan jannata irraa gara abiddaatti konkolaachuu muuziqaa isaa kana kan dhiyeesse yeroo ta'u, muuziqichi saala wal fakkaataa yookaan gibra sadoom kan deeggaru ifumatti baasees namootni fedhii jara dhoksachuu hin qaban jannataa hojjechuu irraa si'oolii yookaan bakka abiddaa bituu wayya jechuun hordoftoota isaaf muuziqaa isaatiin dhaameera. Kophee seexanaa waliin kan wal qabate hojiin isaa kun ji'ootaan dura saala wal fakkaataan yookaan gibra sadoom kan arge ta'uu yeroo ibsu namichi kun osoo hin saalfatiin miidiyaa irraan kan hafes namootaanis fedhii keessan hin qabdan jechuun muuziqaa isa haaraa irrattis wantoota nama kakaasan hojjechuun isaa ni argama. Maaliyyuu ta'uu addunyaa kana irratti beekamtii argachuuf namootni hedduun kan ittiin fayyadaman yoo ta'ellee kanneen akka dhaabbataalee Mischief fi fakkaattonni jaraa yaadolee seexanaa dhiyeessuudhaan addunyaa kanarraa deemsisuudhaan beekamoo ta'uudhaa fi sammuu dhalootaas kan balleessan dhaabbattoonni kunneen yeroo dhiyoo kanaa kaasee baay'achaa akka jiran argameera. Keessumattuu amantaa irratti xiyyeeffachuun wantoota akka amantichaaf kabajamaa tahee fudhachuudhaan namootas eekkamsiisuudhaan beekamtii fi maallaqa argachuu fi farda seexanaa ta'uun namoota kan dubbachiisanidha.
Dhaabbatni Missiif kun wantoota biraa akka karoorsee fi yaadolee biroo fiduufis qophiirra akka jiru ibseera. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti, wantootan har'a isiniif qabadhee dhuferraa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Amma qophii isa biraatiin wal arginutti nagaan naaf tura.